Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon baay'isee kan isin jaalatu, ijoolleen haadha keenyaa Dubroo Maariyaamii, maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin nagaan isiniin jedha. Akkam jirtu? Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, Obboleessa keenya akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yaa obboleewwan koo, guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu namni ni ifaajaa, Waaqayyoon garuu yoo keessa hin jiraanne hojiin isaa bu'aa dhabeessataa kan jedhu ilaalla. Hojii kamiyyuu hojjechuudhaaf Waaqayyoon hojii san keessatti affeeruun barbaachisaadha. Kan humna nuu kennes Waaqayyoodha. Harka ittiin hojjennus kan nuu kenne Waaqayyoodha. Ija ittiin ilaalluus kan nuu kenne Waaqayyoodha. Nuti waan tokkoyyuu qaama keenya irratti murteessuudhaaf, eda'uudhaaf wanti dandeenyu hin jirrudha. Nus walumaa galatti kan Waaqayyooti jechuudha. Erga kan Waaqayyoo taane immoo Waaqni kan nurraa barbaadu galata qofaadha jechuudha. Inni biraa immoo harkas ta'ee qaama Waaqayyo nu kenne kanaan immoo hojii gaarii hojjechuun nurraa eegama. Mee hundi keessaniyyuu yaadaan gara harmee keessanii deemaa. Hundi keenya gaafa dhalannu qullaa keenya gara biyya lafaa kanatti dhufne. Eenyullee gaafa dhalatu san Amaara irraa hin dhaladhaa, Oromoo irraa hin dhaladhaa, Guraagee irraa hin dhaladhaa jedhee filatee osoo hin taane Waaqayyoon eeyyamee gariin Oromoo irraa, gariin Amaara irraa, gariin kaan irraa akka dhalatu taasise. Kaan immoo Itoophiyaawii, kaan Eertiraawii, kaan Keeniyaawii, kaan Ameerikaawii godhes kan uume Waaqayyooma. Nuti kan beeknu haadhaa fi abbaa keenyarraa dhalachuu qofa beekna. Erga kana beeknetti namni hundumtuu filatee erga dhalanneetii kun saba ebeluutii, kun saba ebeluutii jechuun gonkumaa hin barbaachisu jechuudha. Deemnee of duuba keenya gaafa immoo ilaallu hundi keenyayyuu biyyoo akka taane beekuu qabna. Namni jalqabaa Addaam ture. Addaamiin Waaqayyo irraa biyyeerraa akka uume Macaafni Qulqulluun ragaa baha. Biyyooma kanatu Waaqayyoon kabajee nama godhee hafuura jireenyaa itti baafate. Namni addunyaa kanarratti cubbuu adda addaa hojjetus Waaqayyoon bara Noohii bishaaniin balleesse ture. Ijoollee Noohiitii fi haadha manaa isaa wajjin kan hafaniin alatti yookaan lubbuu namoota 8 alatti addunyaa kanarratti kan hafe hin jiru ture. Hundi keenya kan dhufne Noohii irraa jechuudha. Noohii ijoollee dhiiraa 3 qaba. Isaanis Kaam, Seemii fi Yaafet turan jechuudha. Isaan irraa hundi keenya yookiin kan addunyaa kanarratti horteen namaa baay'atee jiru hundi isaatiyyuu hortee ijoollee Noohiiti jechuudha. Erga hundi keenya hortee ijoollee Noohii taane hundi keenya ijoollee abbaa tokkooti jechuudha. Akkuma namni bifaan yaadaan adda adda taanee nutis amantaadhaan sabaan adda adda ta'uu dandeenya. Garuu gurraacha, diimaa
akkasuma yoo taanes nuti hundi keenya ijoollee abbaa tokko akka taane ni amanna jechuudha. Musliimoonnis Aadam jedhu nummoo Addaam jenna. Nuti Hewaa yoo jennu isaan Hawaa jedhu. Tokkumaa jechuudha. Ilmaan namaa gara waljibbiinsaatti kan seenaniif sababni isaa maalidha? Jibbiinsi maalirraa dhufe yoo jenne ilaallee seenaa Qaayelii fi Aabeelii bichaa ilaaluun gahaadha. Qaayel ilma Addaamii hangafa ture. Aabeel immoo itti aanadha jechuudha. Qaayel wajjinis mucayyoon dhalatteetu jira. Aabeel wajjinis mucayyoon dhalatteetu jira. Eeyyama Waaqayyoo ta'ee Addaam kan Aabeel wajjin dhalatte Qaayeliif, Qaayel wajjin kan dhalatte Aabeeliif laate. Qaayel garuu of jaalata waan ta'eef of jaalalli isaa immoo ishee bareeddu kan Qaayel fuudhe san fuudhuu barbaade jechuudha. Kanarraa maal hubanna yoo jennee jibbiinsi kan dhufu of jaalachuurraa dhufa jechuudha. Tokko of jaalachuu waan badaadha. Kanaafidha abboommii kurnan keessaa inni tokko Gooftaan keenya Waaqayyoon ilmaan namaatiif kan inni laatee akka of jaalattutti obboleessa kee jaaladhu jedhe. Akka of jaalattutti obboleessa kee jaaladhu jechuun maal jechuudha yoo jenne namni kamiyyuu kan of jibbu hin jiru. Namni kamiyyuu waan gaarii kan ofiif hin hawwine hin jiru. Namni kamiyyuu waan fuuldura isaa jiru tokko waan bareedaa ta'e waan guddaa tokko fudhachuudhaaf namni hin hawwine hin jiru. Kanaafidha kan akkasitti obboleessa kee jaaladhu jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Waan nuuf eeyyamameen alatti waan nuuf hin eeyyamamne hin raawwatinaa jechuudha. Fakkeenyaaf Qaayeliif intalli eeyyamamtee osoo jirtu intala biroo yaaduun isaa of tuulummaa yookiin hinaaffaa yookiin of jaalachuu jedhama jechuudha. Of jaalachuu waan gadeedha. Yeroo ammas addunyaa kanarraa of jaalachuutu ani bichaan jechi jedhu addunyaa kanarratti baay'ateera jechuudha. Yaa obboleewwan koo nuti umrii meeqa addunyaa kanarra akka jiraannu hin beeknu. Umriin keenya yookiin dheeraa gabaabaa ta'uu danda'a. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu umriin namaa yookiin 60 yookiin 70 yookiin 80 jedhamnee jira. Kanaa ol kan Waaqayyoon eeyyameef qofatu jiraata. Yeroo ammaa wantoonni adda addaa baay'atanii jiru. Guyyaa guyyaan lubbuun namaa dabraa jira. Kanaaf umrii Waaqayyo nuuf laate kana keessatti hojii gaarii hojjennee dabruu qabna malee hojii gadhee raawwachuu qabnu jechuudha. Musee fi Maatusaalaan haalaallu. Akka mana amantaa keenyatti Maatusaalaan waggaa 967 jiraate. Maatusaalaa kan ittiin nuti har'a yaadannu umrii dheeraa jiraachuusaa qofa malee hojii gaarii inni hojjetinuuf hin barreeffamne. Musee immoo haa yaadannu waggaa 120 qofa jiraate. Museen waggaa 120 kana keessatti seenaa dhaloonni hanga addunyaan tun jirtutti ittiin boonu raawwatee dabree jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Dabra Taaboor irratti Eeliyaas, Musee fi duukaa bu'oota sadeen irratti waaqummaa isaa itti mul'isee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Museen hojii gaarii waan hojjeteef ijoollee Israa'el bilisa baasee akka hoogganuuf abboommiiwwanis isaaf laatee jechuudha. Ilaa umrii jirru keessatti umrii Waaqayyo nuuf kenne keessatti hojii gaarii raawwachuudha malee yeroo keenya qisaasisuu hin qabnu jechuudha.
yeroo keenyatti fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo keenya kanatti immoo kan fayyadamuu qabnu hojii gaariidhaan malee hojii gadheedhaan miti jechuudha. Obboleessi obboleessa isaa haa jaalatu. Obboleettiin obboleettii, obboleessi obboleettii, obboleettiin obboleessa, abbaan ilma, ilmi abbaa haa jaalatu. Achi jalqaba. Namni tokko maatii isaa yoo jaalate ollaa isaa hin jaalata. Ollaa isaa yoo jaalate naannoo isaa hin jaalata. Naannoo isaa yoo jaalate biyya ni jaalata jechuudha. Adeemsi akkasitti deemama. Kanaaf yaa obboleewwan koo, yeroo ammaa jibbiinsi baay'ateera. Yeroo ammaa of jaalachuun baay'ateera. Garuu dhugaa tokko hubadhaa. Dhugaan jiru maalidha? Ka'umsi of jaalachuu maalidha? Keessattuu nuti warroonni amantaa Ortodoksii keessa jirru ka'umsi isaa eessadha? Maddi isaa maalidha jennee gaafa ilaalle, maddi isaa warreen of jaalatan jennee jira jalqaba. Mana amantaa keessatti warreen of jaalatan yoom eegalanii isa jedhus wantoota muraasa isaa haa kaafu. Manni amantaa Ortodoksii erga isheen bilisa baatee paatriyaarkii mataa ishee uummachuu jalqabdee amma paatriyaarkii ja'affaarra jirti, yookiin waggoota 50 muraasa wanta lakkoofsedha. Kanaan dura garuu Gibxi jalatti bulaa turte. Paatriyaarkiin Gibxi irraa yoo ergame malee manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ofii isheetiin paatriyaarkii uummachuu akka hin dandeenye kitaaba irratti barreessanii akka seeraatti nu dhiyeessaa turan. Kun of jaalachuu jedhama. Kanaaf of jaalachuun achi eegalee jechuudha. Of jaalachuun erga achi eegaleen boodatti abboonni keenya warreen amantaadhaan sirriitti ciman, amantaadhaan waa'ee amantaa hubatanii kaayoon amantaa sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan ilmaan namaa mootummaa Waaqayyoo dhaalchisuu qofa jedhanii warroonni amanan, hanguma isaan hir'achaa deemaniin warreen immoo of jaalatan mana amantaa keessatti baay'achaa dhufan. Seenaan akka jedhutti mootiin Itoophiyaa Atsee Teediroos namni jedhamu yeroo sanitti manni amantaa tokko gaashaa yookiin wantaa lafa 40 qabdii ture. Wantaan tokko hektaara 40 jechuudha. 40 yoo baay'ifne 160 ta'a jechuudha. Kana argatee namoonni baay'een hojii dhiisanii hundi isaaniitu iyyuu gara beeta kiristaanitti galan. Qiddaasee hin qaddasuu kanaan booda nyaanni achi argama waan ta'eef hojii hojjetanii nyaataaf qofa gara beeta kiristaanitti galan. Namni gara beeta kiristaanitti galuu jireenya fooniitiif osoo hin taane jireenya lubbuutiif ture. Garuu warreen of jaalatan kana hin goone. Mootichi kun garuu warreen kanneen beeta kiristaana keessaa baasee namoonni 5 bichaan beeta kiristaana tokko keessatti tajaajila akka laatan taasisee jedha seenaan. Isas haa ta'uutii yeroo ammaa mana amantaa keenya keessatti walqoqqoodinsiif ta'ee wal fo'uun wanti baay'achaa dhufee ka'umsi isaa of jaalachuudha. Of jaalachuun kunis eessaa ka'e yoo jennee akkuma warroonni dhugumaan amantaa isaaniitiif karaa beeta kiristaanaa dhufan, warroonni immoo buddeeniif jecha gara beeta kiristaanaa dhufan ni jiru. Irra caalattuyyuu warroonni akka aadaa godhatanii beeta kiristaana keessatti wantoota nyaatan, wantoota dhuganiif qofa beeta kiristaana keessatti tajaajila warroonni laatan baay'achaa waan dhufaniif qaamni biroo yoo itti dhufe waan isaan yaadan, waan isaan argatan ni hir'ata jechuurraan of sodaachuurraan
warroota kaawwan ofirraa dhiibbuun warroonni kuuwwan isaa wajjin akka hariiroo hin uumne taasisuun itti fufe. Kuni wantuma beeta kiristaana keenya keessaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni hoogganaa beeta kiristaana tokko ta'ee naannoo biraatirraa yoo dhufe yoo xiqqaate namoota 5-6 fidatee dhufa. Kana jechuun maal jechuudha yoo jennee of jaalachuu jechuudha. Kanarraan kan ka'e qaamni dhiibbamu sun immoo maaliifan dhiibbamaa? Manni amantaa kootii, mana amantaa kan hundaati jedha warra wangeellii. Mana amantaa kana keessatti qaamni muraasni bichaa anatu beekaa, anatu aangoo qaba jechuun kun hanga yoomti kan jedhu qaamni biraa ni uumamaa jechuudha. Ilaalaa kaa gaafa warroonni of tuulummaadhaan ana bichaatu jira gaafa jedhan qaamni biraa immoo ati eenyudha kan jedhu dhufa jechuudha. Gaafiin yeroo ammaa naannoo mana amantaa ortodoksii keessatti uumamu isa kanaan keessattuyyuu warreen ana bichaatu beekaa, ana bichaatu tajaajila, ana bichaatu dubbata warreen jedhanii rakkoo kanaaf balbala saaqanii jiru jechuudha. Yaa obboleewwan koo, yeroo ammaa wanti nu baasu tokko jaalala qofaadha. Jaalalli immoo akkamitti dhufuu danda'a yoo jenne waan abbaa tokkoof malu abbaan sun argachuu qaba. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Oromiyaa keessatti tajaajilli afaan Oromiffaatiin kennamuu qaba kun dirqama. Qaamni biraan naannoo biraatii dhufee Oromiyaa keessatti hoogganuus hin danda'u. Murteessuus hin danda'u. Beeta kiristaanni naannoo Oromiyaa keessa jirtu murteessuu kan danda'u uummata naannoo sanaa qofaadha. Qaamni biraa anatu sii beeka qaamni jedhu yoo jiraate kun immoo rakkoo uuma. Har'aaf nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Qaamni dhiibbame kunis hin taa'u. Maaliifan dhiibbame kan yeroorraan kan ka'e kallattii biraa barbaada. Kallattii kanaan immoo furmaata waan jedhe murteessa. Furmaata kana keessa immoo manni amantaa miidhamuu dandeessi. Walitti bu'iinsis uumamuu danda'a. Kanaaf manni amantaa keenya ejjettee yeroo itti of ilaaltu ammaadha jechuudha. Hooggantoonni mana amantaa keenyaa yeroo itti dhaabbatanii of ilaalan ammaadha jechuudha. Yeroon gahee jira. Yeroon ammaa kun yeroo itti furmaata barbaannu malee yeroo itti ibidda qabsiifnu miti. Ibiddi qabsiifameera. Beekaan ibidda kana dhaamsuudhaaf deema. Wallaalaan immoo ibidda kanatti ibidda eda'aa jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan koo, warroonni biyya keessas biyya alaas jirtan dhuguma dhimmi amantaa isinitti dhaga'ama. Dhuguma wangeelli warri isiniif gala. Dhuguma mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf warroonni yaaddan jibbiinsa dhiisnee tokkummaa gaafa jiru. Tokkummaa keessatti immoo qaamni gaafii gaafatu kamiyyuu gaafii gaafachuun mirga ta'ee ololaan osoo hin taane ilaafee fi ilaameedhaan taa'uudhaan mariidhaan rakkoo jiru hunda isaatuyyuu muruun furmaata. Kanan taane yoo ta'e ibiddi qabsiifamee hunda keenya fudhatee deema jechuudha. Kana booda wanti kanaan booda walirra qabnu jiru waan jirru walitti himuu qofaadha jechuudha. Keessattuu